bultanii nagaa keessanii jirra jirtu isin jedha. Nutis kaakunoo har'ammoo deebinee badaatuma isin irraa deebina torbatti al tokko dhufaa irraa. Kanaaf bannee jechuudha fi sababa bannee fidee isinitti himna. Ammaaf namni yeroo hundammoo gisee miidiyaa kanarratti dhufu waan wayii argu malee hin dhufu yookaan waan wayii immoo waan barnoota ta'e nama dabarsuu dhufa jechuudha. Kanaafuu anis amma wanni ni har'a guyyaa har'aa kanammoo qabadhee dhufe maal yoo ta'e innis akkuma beekamu akka armaan dura darbetti namni dubbatee nama dubbisaa ani jechuudha. Amma ani akkuma beekamu asirratti viidiyoo kanarratti waawwitan arge guyyaa kaleechaa jechuudha. Har'a irratti haasa'ee tananii immoo bichaallee waamitan akkuma namoonni inni irratti dubbadhee tananii yaadee tureyyuu innis maal yoo ta'anii haati miliyoon jechuudha. Tanaan durallee akkuma argaa turtanii jarku yeroo baay'ee waan ta'an walitti deemaa ture. Icciitiillee waamuma namaatillee waan baay'ee garuu kan dhageessan. Ani immoo dhimmitu kun maaliif ta'a? Maaliif dubbatamaa? Waan kanallee dhiisadha waan sirrallee jiru dhiisallee jedheen dubbachaa ture. Kanaaf har'allee nan dubbadha. Ammas immoo ishiin waa wayii waleedhan jechuudha. Waa wayii waan ishiin haati miliyoon haasofte jira viidiyoo irratti. Isummaa immoo waa'ee abbaa manaa ishee abbaa manaa walee jechuudha. Abbaa manaa qabdi yoodhan jechuudha. Maatiin qabdu malee. Wanni ishiin dubbatte haati miliyoon abbaan manaa walee daa'ima gara birootiin qabaa. Waleen hin beektu jettee irratti haasofte miidiyaa kanarratti jechuudha. Kanaaf immoo icciituma namaa oduu qabaatee isaa qabaatu dhabu isaa dhabu icciitii namaa kana maalan jettu gaaftaa kanan jedhuun amma isin irratti jechuudha. Haadha miliyoon waameen maaliif akka gadi ishiin baafte nan gaafadha jechuudha. Kanaafuu kana wajjin laallu ta'a. Maal akka ishiin dubbattu wajjin laalla. Amma fi dubbisee ta'an ishee irratti dubbachuu naa wayyaanillee addatti viidiyoo irratti dubbachuu yaama ishee irratti haasaa jechuudha. Amma fi ishee waame ta'an wajjin kaadhaan hordoftachuu barbaade sana. Haadha miliyoon qoomme namni dubbatee nama dubbise yeroo hundaan dubbannu gaadhaan garamiin akka namatti dhufu waan hin beeku. Asii yoo har'a kan biraa dhagaan boru kan biraatiin dhufu. Maalidha? Qoomme as. Hojiin deebisaatti hojiin kana caalee jiraata hojii. Maalidha? Hojii biraa qabdu hojii kana hojii biraa qabdu hojii kana malee. Amma Maal wanni taate immoo? maal taate ani gisee hundaa waa argu malee hin dubbadhu. Yeroo hundaa bakka asitti mee dadhabee miti ani. Nan dubbisin illee jennaan illee diddi. Maaltu si bira gahe? Dubbii hiyyaaf taatan tokkate yeroo hundaa dubbii hiyyaaf taatan. Maaltu si bira gahe qoyi? Maal? Si bira gahe eenyu situ? Oo sittaan himaa. Hin suuqee miti. Atamma tanan durallee waan silkii keessatti haasaa turtan. Asii silkiin jedhee. Injira silkii keessatti wanni dubbachaa turtan. Maali ammoo kana as keessatti amma waa'ee micoo namaa maaltu si galchee immoo kana haasa'uudhatte miidiyaa irratti. Maaliin haasa'e waan maalidha inni wanni inni haasa'e? Maal jetteeti abbaan manaa walee daa'ima qabatteetu miidiyaa irratti gadhiisu. Maarree hojii isaati. Hojii isaatiin gadhiisee hojii isaati. Ishiin yeroo sanii iccitii jettee iccitii kiyya gadi baasuuf waan meeqa dhama'aa turte kan ishiitu hin beektu qaalluun kan ofii hin beektu kan namaarraa. Si maaltu si galche waa'ee kiyyaaf kan ishii keessa akka. Si maaltu si galche waan namaa akkamitti nama itti daarii namaa keessa seenteetu walitti nu buufte. Akkuma ishiin taan dura walitti nu buufte atillee amma jara walitti buusaa jirtaan. Nan galchuun barnoota haa ta'u jedhee dabarsee fi ijoollee biyyaa. Edaa dhufachaa turtanii icciitii keessan dhufachaa turtanii har'a lamnaan gadi baaftan. Ani beeku. Kanaan dura walitti dhufsaa turte. Argee waan ija kiyyaa argee waan ofii kiyyaa illee dhaga'ee irra ga'e. Kanammoo himuun dirqama kooti. Maaliif namoota birootifis barnoota ta'a waan ta'eef. Immoo kun siin galchuu waan siin galchine keessa maa galtaan. Taa'e maan hin galchine. Maan hin galchine waan nama. Siin galchuu waan asirratti waan barbaade haasa'uu nan danda'a waan barbaade hojjechuun. Asirratti maaltu si baasa? Anarratti maaltu si baasa? Maarree hoo. Maal gocha asirratti baaftee haasoftaa? Yoo haasofte gara biraatti haasoftaa asirratti miidiyaa irratti baaftee nama gannaa. Keetillee aga deemee namoonni birootiif barnoota ta'a hundi isaaniitu dhaga'anii jiran. Namoota birootiif barnoota haa ta'u. Barnoota haa ta'u. Kasi barnoota itti dabartee waan nama ofii bukoo ofii mana godhatanii bukoo namaa bukeessuu deeman. Kana dubbiin nan qaxureedhaan jaranan yookaan surma miidiyaa kana balleechati
akkaratti si bakka balleessi isin ibsama. galchuu bakka tanaan dura Maa viidiyoo na asubtalo kan? waraabiin jette miti. Bakka Viidiyoo na jedhee waraabiin jette naan lolte miti ree. maal immoo kun amma dhufu. Loltee dhiise miti ree viidiyoo isaa illee si wajjin hojjechuullee tureen jira jechuudha. Kanaaf siin galchuu bakka. Ani bishii walitti ka'ee ani bishiitu adda. Bakka taayi maal maal galchina? Hin galchu bakka waan barbaade hojii biraan qabdu. waan argisan immoo Hojii kana godhu malee hojii biraan qabdu natti fakkaata. Hojii biraan hojjettu agana. Hojii mana keetii hojjette maal ta'a? Aga uduu namaatti deemte. Uduu namaa kan odeessu. Hojii mana kiyyaatis hin jedhu. Maal eree uduu namaa kan deemte to'aasuftu nama walitti ergu. Maal argatta jecha? Tidaarii namaa diddee maal argata? Yaa beekattu ishiinis yaa beekattu ishiinis yaa argitu. Ani kana achumatti dhaabannaa ani dubbisiin guyyaa hundaa Daashiin kana oolte bultee kanuma oolte bultee waan namaa ta'anaa sun mee waan biraa suftee too waan seenaa namaa jijjiiru waan barnoota namaa ta'u. Bakka isaa irratti himtu narraa sin galchu. Sitti mee tan durallee sitti akkatti walitti buunee ta'an durallee. Maaliin natti hin ta'u? Waan nama akka natti ta'u akkas natti hin ta'in kaameraa foottan kaameraa foo jiru. Waayee kan sitti meeraan waan akkana akkatti namni mee waan biraa dalagachuu dhiiftee. Amma maal kaameraa si afur jiraatu ta'e. Sinna dubbisaa raayi. Loluun qabaattu akkanatti. Lolu maalan godhare? Loluun qabaattu itti sirrii. Waan nama Amma suftee too. maaliif kaameraa hafuun abidde? Maali asirratti maal asirratti kaameraa irratti? Maal dubbatte asirratti maaliif gadhiifte waan namaa asirratti? Akka asirratti Haadha hin beektaa? Akkan bilbilaan haasa'e akkan kaameraa waraabee gadhiise beeka beeyanu. Beenanuu gadhiiftee ture nan arge kaaskeechatti kaleechan argen. Hundaa beekatu man. Haasa'e waan jirree miti waan jiru haasa'e. Ganaadha ciitiin keechan ganaa gadi baaftu ganaadha. Waan dabarsisan ganaa gadi guuraartu. Si waan asirri bareezimettee dhaggeeffattu akka kaawwanii. Akka kaawwanii callistee dhaggeeffattu hunduu callisee dhaggeeffataa jira ishii tanaan dura abbaan manaa ishiin hin qabdu jechaa turte. Ani mattan beekara ishiitiin qabu ani waan qabduu fi amma immoo ishiin hin qabdi jechaa qabduu fi akka abbaan manaa qabduu fi ishiin garuu dhoksiti ka maaliif waan irratti fuudhee ilmoo argatee ishiin immoo dhoksitee kara biraa deemaa jirti jechuudha. Ati dura beekta maaliif akkas hin jedhin irree akkasii iccitiin ishii dura maatti ni mirre dura itti miteet. Maal ishiitti maaliif ani itti maal? Har'a maa gadi baaftee Laala dubbisti oona dubbistee itti mamiti. Kamte namni ciitii namaa jedheetuma baasa namni ciitii tokko ciitii namatti himate hiriyaan ciitii Asii jammari ciitii namaa gadi baasa. Hundumtuu waan namarra gahaa jirudha. Ishii qofas miti laal sii galee miti wanni kun ishii qofarras gahaa hin jiru akkuma ciitii jedhee too fidettu ishii qofarras gahaa hin jiru. Garuu immoo ishiin osoo kan ishii san beektu gama koo dhufte jechuudha. Maaliif aariidhaanis akkas ta'uu dandeessi. Waan hin dubbadhe kana osoo hubatiin qubaan gubatiin jette jedhan akkasuma amma kana haasaa kee ani sirraa fudhachaa jiru ana waan nama atillee hin dubbatii maal hubanne ani aga dubatini hubannaan kana dubbachuu dhufe maalidha balleessan kiyee hin jiru balleessan bakka in tolchite am maalidha in tolchite kam maalidha ishii maal siyaa kennan loluu dhiisii natti hin dubbatin maal siyaa kennan tolchite siyaa badaa akkasitti loluu dhiisitu waan akkanaa balleessite kana dubbachuun qabdu kun dubbatamuu qabu jedhitoo lafa naa godhu yookaan hojii koonaniitiin naasittani maal dhagaye ammallee wanni kaameraa kana baneessi waameef waan namaa erga namni tokko abbaa fi haa ta'u namni yoo lole kabajjaadha namni wal dhabe kabajjaadha maaliif kabajjaa walirraa goraa waan nama saniin dubbatu kana namni wal lole kabajjaadha walirraa gora simmiidha maayini kanaafuu ishiinis waan kee icciitii kee ammaan booda namni wal dhabe walirraa gora akkuma isin jedhe ishiinis icciitii kee dhiiftee atis icciitii ishii dhiiftee erga wal dhabdanii maantu waan kee ittanii maantu si yaadi waan ishii maantu si dubbise. Fakkeenya ishii fudhadhee naasee bakka haasa'ee ishiin illee siin wal dhabe borganama kaaftu kaa ishiin illee dhagechaa kaaftu waan biraa borganama nan dhaga immoo borundaan. Mara kat dere nan dhaga yookaan ishiin illee waa wayii dubbattee nan dhaga gana. Maaltu si jammar wanni si dubbise tokko hin jiru miidiyaa irratti siin dubbati kaameraas bantee naanii loliin. Waan barbaadni hojjechuu waan barbaadni dhiisuu mirgan qabaa. Ati hojii kee akka barbaaddeetu ani kana akka dhaga'uun qaban akka hin dhageenye waan nama na biratti naasayin baqa. Maalidha wanni naasayin biratti asii kaameraa keessatti illee naasayin. Normaali naasa'e.
waan namaaf boru barumsa ta'u haasa'uu qaban dirqama waa hawwalee akkana yoo ta'e dhiisuu qaba.